shanee jaanii irratti madaalan kun kijiba. Define, defame and destroy. Karaa Hitleritti fayyadame kana. Ummata tokko maqaa wayiitti dhoobda saniin maqaa balleessita san booda hin balleessita. Define, defame, destroy. Waggaa dheeraadhaaf maqaa Abaa'ootiin. Waggaa 27 namni keenya kadhumaa ture. Abaa'oo waan taate warri hin beekne Oromoo waan ta'eef. Oorruu isaatiif waan dubbateef. Yoo saaman xiqqoo kiishaa waan jalaa qabateef namni keenya dhumaa ture. Waggaa dabre shanee waggaa jedhan uummata Wallaggaa hundaan jechaa turan. Uummata Gujii hundaan jechaa turan. Har'a garuu Oromiyaa hundaan jechaa turan. Jechaa jiranii jechuudha. No, we must reject. Deemsi akkasii uummanni keenya tokkummaadhaan wal dhaggeeffate, wal hubate osoo hin shawwadamne. Osoo of hin irraanfanne, osoo qoqqoodanii bituu maqaa itti dhodhoobanii deemaniif kana osoo hin fudhanne. Namni keenya maqaa shanee itti dhoobaa deeman kana har'a shanee jechuun Oromoo jechuudha. Namni kana beekuu danda'u qaba. Murna san dhaaba san deeggaruu dhabuun waan biraati. Sanii miti gaafin. Har'a maqaa san itti dhoobanii akkuma kaleessa maqaa Abaa'ootiin nama keenya. Dur namni Harargee beeka. Namuma hunda sargoo jedhanii ajjeesaa saamaa turan Harargee keessatti. Baalee Farsii keessatti namuma hunda sooraa jedhanii ajjeesaa saamaa turan. Hin dhaabanne babal'ataa deemte. Har'allee tooftaa sanii nama keenya ajjeesuudhaaf, hidhuudhaaf tooftaa ittiin deemanidha. Namni keenya tokkummaa isaa cimsatee no jechuu danda'u qaba. No hin ta'u jechuu danda'u qaba. Falmachuu danda'u qaba. Mormachuu danda'u qaba. Remember, sirna nama nyaata wayyaanee kan ofirraa kaafne dachiin sulultaa ta warra Shawaa ta warra Tuulamaati nun laallattu jenneeti miti. Daa'imti diilola tan Cinaaksan, tan Kamisee, kan Beegii dhaadannoo sulultaan ta'an Oromiyaati yeroo jedhan dhaqeetiin lafa kaarii 200 irraa argadhaaf miti. Namni sulultaa saamamu san qonnaan bulaan sulultaa irraa saamamu sun tiruu kiyya. Oromoo waan ta'eef saamama. Ana malee hin qabu. Ana guusni isaa jedheeti kan falmate. Har'as harqalloo by the way Cinaaksan roorrootu Oromoon hundi afaan irratti akkasii baratu godhe. Sulultaa roorrootu akka namni keenya hundi biran dhaabata. Cinaaksan cinaa keenya kan jenne maaliif? Maalti beeka Cinaaksan waan isiin taate namni gama lixaa namni gama kibbaa Oromootu qaba jedhee falmateeti. Har'as maqaa fedhe yookiin kennan taate maqaa fudhachuu qabu namni. Ka harqallootti ajjeefamu. Ka tulluu walalitti ajjeefamu. Ka abbaa seenaa irratti ajjeefamu Oromoo waan ta'eef. Oromoo waan ta'eef. Oromoo ta'uun immoo yakka ta'uu hin qabu kabajaadha. Lafatti miti kan finne. The word Oromo itself, we paid heavy price for it. Akka isaan odeessan kanaa miti. Jechuma Oromoo jedhu kanaawu. Jecha Oromoo jedhu sharafanii qabaletti murnatti ittiin deemuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf namni keenya falmachuu danda'u qaba. Falmatee dhugaasaa dhuga qaba immoo. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Amma eega abbaan fedhu waan fedhu odeessu jijjiiramni biyya kanatti dhufe dhiiga ilmaan Oromootiin, beekumsa ilmaan Oromootiin, dararaa ilmaan Oromootiin, kumaatamni itti kola'eeti. Nama 25,000 oltu itti madaa'e. 5,000 oltu itti wareegame. Jijjiiramni har'aa kun jijjiirama nu itti dhumnee finne kana keessatti har'as naannoon biraa nagaan osoo jiraatu. Naannoon biraa nagaan bahee waggaa galu ajjeechaan Oromiyaa keessatti, hidhaan Oromiyaa keessatti, saamichi Oromiyaa irratti, salphisuun Oromiyaa irratti